Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafude kabajamtoota abjaalatamtoota hordoftoota Maddoolaa Media kanneen gara YouTube channel keenya akkasumas immoo gara YouTube channel keenya fi gara page keenya Maddoolaa Media sin hordofaa jirtan bakka jirtanitti jare nageenyi keenya kajalla kan Oromummaa sin harka usin jedha warroonni gara Facebook haatiin hordoftan gara YouTube tiin hordofaa jirtan especially ijoolleen keenya YouTube irra subscribe gochaartan like gochaartan comment gochaartan yaada nu kennaartan ulfaadhaa sin jedha akkasumas immoo faallaa sanii gara TikTok tiin immoo namoonni adda kenal tani flow bachartani inni kun amo flow mandu debisni flow ka fatta jirtani waroni flow ka fattani difa mana goda ayro heddu wan flowers sin debisu dabef sawma daddati nankina yaro rata udanda akasma mo huwanno wan toko jara nama toko argitani flowers walira ka fachu shemi da dugar bachu anabba era anka baddu darbe mucha toko jira mucha no lin olo chara hiriya hiya yo ne jala gute kuma kudangate hoke sabba fetir risi eni to kennacha kanat turiyada san turiyada njer abba fede ke sayid isa nama gafe ni dibba sagale ko dibba saddeti gaddese disi bakka jalan jecha akasitti wanni gata kana fi jollen kenye dun isani woroni floor system ra kasi o kamotu wanni gate ani kuma kudangaye nan abba ma fe ke sayid isi am chala jecha ke sayid risacha yabalo balun jer kana for kombolena gotan ke sa mise jarga jiraman ra kafatte wana akasi chala difa mana goda wal magalatti be kan sen ran kafanne sin jechum barbada inni Ibrahim mo waa'ee YouTube irratti ijoolleen Oromoodha barumsa barachuu barbaadan especially nama ogummaa YouTube qabuun YouTubein kun maali akkamitti banatanii akkamitti moonii godhatanii akkamitti seera guuttatanii yoo akkamitti banatan YouTube irratti hojjechuu danda'anii kan jedhu nama ga'umsa barnoota YouTube channel qabu jira barachuu barbaadan dirqama waa barachuuf namni waa kafalaa miti gaafiin qabu bar waa kafaluudhaaf waa barachuudhaaf waa kafalanii nama arrabsuuf warra bar gift kennamaa jira bar gift kennaa jirani ijoollee hedduutu nama arrabsitu waan adda gift kennine wala arrabsiisaa jirani kanaaf namni waa barachuu barbaadan namni waa especially social media keessa YouTube barachuu barbaadan especially shamarran kenna ogummaa nyaata bilcheessu waan adda qabdan video keessan upload gochanii YouTube daanis jabaachuu dandeessanii waa kana irratti barumsa barbaadan akka Maddoolaawutti nama barsiisu jira itti dabalamaati baradda anuyyuu barataadha barachaan jira akkata itti video upload gatan akkata template tolfatan akkata setting waan adda sirreeffatan waa barachuun dhugaa dubbachuuf nama ta'uun gaadha mudata qabaachuun gaadha kanaaf kootaati baradhaa isin jenna namoonni barbaadan immoo keessa yoona dubbistan bareeda wanti beeku qabdan barumsi tolaan kennamu hin jiru kafaltii hoggaa jennu kafaltii guddaa miti just wanti qoyti sentanii osoo baratanii si fayyada kayuu yaadan qaba maaliif yeroo ammaa kanatti dirqama barnoonni barbaachisaadha education is a weapon jedhanii barnoonni rasaasa lolaati beekta barnoonni baay'ee murteessaadha kanaaf amma danda'ameen carraa danda'ameen barnoota hoggaa jennu maastarsii qabaachuun qabdu dooktoreetii qabaachuun qabdu digirii qabaachuun qabdu bakkuma nama baratee ooluu nu gaariidha jecha namoota waa baratan jala oolanii waa hordofuunu waa dhageeffachuunu gaarii kan jedhu yaada sammuu keessaa qaban akka Maddoolaa jechaadha kanaaf amma danda'ameen sa'aatii dheeraa TikTok irra tururraa osoo gara deemneeti waa baranne garasi waa hordofne kan jedhu yaadan qaba san caalaa mootu hamma danda'ameen ijoolleen keenya biyyoota arabaa jirtan especially barumsa sanitti osoo makamtanii barattanii social media irratti humna keessan jabeeffattanii gaarii jeetii yaada kanumaan isin dabarsuun barbaada especially ijoollee keenya guutuu isaanii jechaadha hamma danda'ameen TikTok kiyyas ijoollee irratti erguudhaan flow gata news adda irratti hojjechaa jira waan Oromoo fi Oromiyaa waan dargaggoota Oromoo waan qeerroo Oromoo especially ijoollee talentii adda qaban kallattii adda sport irratti yaada positivity yaada dargaggeessa Oromoo fayyadu yaada shamarree Oromoo fayyadu akkasuma mootu yeroo ammaa social media murteessaa waan ta'eef odeeffannoo adda isin biraan gaa jirra nu bira dhaabbadhaa isin jedha namoonni barachuu barbaadan nutti dabalama anis barataadha direct isin gata nama isin barsiisutti jechaadha isatti isin ergee waan barumsaa immoo isaan waliin dubbattanii sagantaa mijaa'ee karaa Zoomiitiin baratan jechaadha ulfaadhaa isin jedha galatooma yoo afaan isin bannuuf kolchaa isin jedha waan hundaafuu YouTube channel Maddoolaa subscribe gochuudhaan like gochuudhaan mallattoo notification on gochuudhaan nu bira dhaabbadha Telegram'attis dabalamuu dandeessan isin jedha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafude kabajamtoota abjaalatamtoota keenya barumsa YouTube channel ida akkata YouTube itti banatan
akkaataa YouTube irratti viidiyoo upload gatan akkaataa viidiyoo itti edit gatan namoonni barachuu fedhii qabdan nama barsiisuu jira waan taateef koottaati baradhaa ijoolleen keenya biyyoota Arabaa keessa jirtan ijoolleen keenya biyyoota Awurooppaa jirtan akkasumas Ameerikaa jirtan biyya kamiyyuu jiraattan jechaadha of duratti social media faayidaa isaa faayidaa caalallee madda waa ittiin beeksifachuu qabeenyuma qaban tokkollee irratti upload godhatanii beeksifachuu keessatti humna inni qabu argaa jirra jechaadha kanaaf namoonni fedhii qabdan barachuu koottaati baradhaa isin fayyada waan taateef koottaa baradhaa isinin jedha anaa miti barsiisuu barsiisaa jira waa'ee kana irratti namoota ogummaa qaban namoota waan kana irratti dandeettii qabantu barsiisa itti dabalamaati baradhaa hoggaa waan tokko baratan immoo tolaan hin jiru yaa wanti guddaa kafalannis hin jiru waan xiqqoodha just ijoollee hedduu barachaa jira koottaa baradhaa information walii haa kenninu waan gaarii information walii kennuun dirqama namoonni hedduun wantoota tokko wal jalaa dhoysan sirrii miti sun jechaadha waan beekturraa nama keetti affeeri heddummachuun nama keetti si fayyada waan taateef ijoolleen Oromoo jajjabni jiraachuu si fayyada waan taateef nu fayyada waan taateef koottaati itti dabalamaati YouTube chaanaalii akkaataa itti banachuu dandeessan heera isaa akkaataa itti guuttattan seera isaa akkaataa itti guuttattan yeroo hedduu email hin qabnu gmail hin qabnu waan adda addaatu haasama waan sanniin guutuu solfa kan itti qorattan sagantaa qophaa'ee jira itti dabalamaatti irraa baradhaa isiniin jedha galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Madda Walaabuu Miidiyaa kanneen kallattiilee adda addaatiin hordofaa turtan kanneen biyyoota adda addaa teessanii yaadota adda addaa nuuf kennaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha YouTube irratti Facebook irratti TikTok irratti warra nu jabeessaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa ijoolleen keenya kan Oromoo keessaayyuu gara TikTokiitiin followers yeroo hedduu dhimmoota followers wal qabatanii jechaadha Florsi namarraa kaafataa Florsi namarraa hin kaafatina Florsi namarraa kaafatanii namni isin anje walii deebisa namni isin anje nama walii deebisuun dirqama miti dhugaa dubbachuudhaaf akkuma walii anjeetti walii deebisa kuni wanni guddaa walirraa fudhatanii miti mallaqa guddaa miti wal floo gatuun faayidaa qaba ebelu floo naa deebisuu dhabeetteeraan kaafatin namni sun si fayyada taanaan dhiisi si fayyadu taanaan irraa kaafadhu maa nama arrabsu nama hedduu floo gataaraniiti Kalau masih ninja dah, wah YouTube itu wal kawati orang YouTube subscribe nunggu tan galatoma, orang subscribe guli subscribe dulu dah, orang page Madda Walaabuu vlog achartan, friendin nargina friend ada vlog kata vlog itu dia bisa ninja dah, kan mau fada.